Kaleef dheengaddaa quraana nama meeqatu barreesse dhaabbataa moo murtaawaadhaa natti himaa jennaan naa deebisuu dadhaban dhugaa waaqa quraana keessa. Murtaawaa miti namni quraana barreesse. Namni quraana barreesse murtaawaa miti. Haga ammaan beekamne jechaadha ammas barreeffamaa jira jechaa borus hin barreeffama jechaadha moo. Ragaa yoo qabaattan as naa fida ka Yoonas Ustaaz. Daqiiqaa xiqqoo booda natu si deebisa amma gaafii haa gaafatanii daa'ima simiti wallahi nuti warra nuti beekaadha jedhee miidiyaa kanarra xixxiitaa oolu deebii daqiiqaa lama bichaadhaan deebifnaaf garuu obsiitii eeggadhu nuti daa'ima akka keetii wallahi gaafii daa'ima akka keetii miti nama macaafa quraanas waan tokko loojikii illee hin beekne miti nama gurguddaadhaafuu deebisaa jira baaba usii taa'e tasgabbaa'e. Egaa koo bareeda sa'a takkaa ol kannanii fi quraana beekuu dhabuu biyya maalitti beekta? Si caala beekuu danda'a maalitti beekta? Saamu'eel amma si himeen jira tasgabbaa'e muutii qabadhu taa'e muutii qabadhu taa'e siif deebisa shii ustaazni gaafii gaafatanii akaani. Sagaleen kiyya jira? Jira. Amma yoon itti fufi. Hayyee namni Ragaa hojii booda deemu. namni kiristaanaa yoo jiraata. Hayyee qo'ee kiristoosiin ol galchaa yoo ture jedhe. Nama narratti dabalee na jeeqaa jira barra. Waaza haasofnu qashi gaafii biraatti fufu waan dandeessu kun isin dhibu baay'ee. Ijoo mooditarri keessa warra hojjetaa jiru jira asirra. Bismillah. Yaa Saamu'eel nama nuti daa'ima miti siif deebifna tasgabbaa'e daa'ima akka keetii miti nama guddaadhaafuu deebisaa jira isin jedhe nama waa beekufu. Quraanuma sana sii deebifna taa'e tasgabbaa'eeti. Akka namni macaafarraan haasofne hin godhin. Hayyee ishee. Akkam jirtan nagaami? Kiristoos akkam jirta? Kiristoos mutiyaan. jira nagaa akkami? Abdii banate abdiidha kan dubbataa jiru. Abdii. Hayyee abdii nagaame. Naguma akkam? Nagaa mana amantii keessanii kam? Ani peenteedha. Hayyee. Mee Maarqos boqonnaa 3:15 naa bantaa? Haya. Qabdaa macaafa bira. Keessan seenii yoo biraan qabaanne namni si haa dubbisu. Abdii keessan seenii namni yoo biraan qabaanne namni si haa dubbisu. Manni qorree bar. Abdii. Ifaanii jirtaa? Ani yoo naasofne manni qorraa bare hin qabbanaa baay'ee. Nan jira. Saamu'eel kana namni antiniin keessan hojjetu Saamu'eel naa dhabamsiisaas jala. Mee qoo agibee tokko mee waa tokko godhee kaan. Maaliif buuftan xiqqoodhaan gara fadhaa maaliif buuftan? Gosh qoy maalo qoy ifa waan deebi'aa fi ture bar namicha kanaa saniif irraa akkas gochaa jira inni akka macaafa namni seenneef girrigirri uumaa jira. Jechuun yani immoo macaafa waan xiqqoo quraana deebisee fi ka'ee nama barreesse guutuu ragaa isaa wajjin kennee fi ka'ee sana booda macaafaan gara barbaada. Ifa si wajji haasa'uu deemu inni macaafarraa osoo macaafa dura haasa'e
namni quraana nama meeqa barreesse waan jedhu googil godheeti argachuu waan danda'amu waan salphaa googilii gootellee waan argachuu dandeessu bara kun ragaa waan barbaadu miti si galee kana osoo hin taane waan isin jechuu barbaade macaafa keessa seentee akka itti gaafattu hin fedhunni si galee waan quraanaa jedhee si lafa labsiisee si iyyisiisee asirraa ofiisaa bu'ee deemuuf deemaa jira immoo kanaaf hin deemnu